Kale nagama. Hello. Nagama. Ayega. Waan baay'ee naasa'u. Duraan dursee bakka isin jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniinan jedha. Obboleessa keessan hafuuraa kanan ta'e ani akkuma argaa jirtan mata duree irratti namoonni ilaalaa jirtan yoo jiraattan waa'ee gargaarsa Waaqayyoo irratti waa xiqqoo ishee isinii wajjin haasa'uu barbaadeen gara keessan dhufee akkuma kanaan dura gochaa turetti garuu isa kana addatti waa xiqqoo ishee jireenya dhala namaa keessatti namni Waaqayyoo gargaarsa godhee fi hin beekne jiradhee yaadu. Garuu ammoo addatti Waaqayyoo jiraachuu isaa isaan wajjiniin arganii warri mi'eeffatanii beekan isa kana yeroo hundumaa dubbachuun isaaniif dhugaa ba'uun barbaachisaadha jedhee waan hin amaneefin gara keessan dhufe. Kana jechuun egaa akka seenaatti ani kana jedhee waan ani maddu baay'ee waan isin baruu barbaaddan hin qabu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e Waaqayyoo inni sababii jiraachuu kiyyaa ta'ee waan hundumaa keessatti na gargaaree na wajjin ta'ee guyyaa har'aa yeroo kana nagee bara baraan haa galateeffamu jechuun barbaada hundumaa dura. Sababiin isaa ani akka namoota gurrarraa dhaga'ee Waaqayyoon jiraachuu isaa bareetoo hin taane ija kootiin argeetaniin Waaqayyoo jira jedhee dubbachuudhaaf ija jabaadhe. Sababiin isaa ani jaalala Waaqayyoo ta'ee yeroo baay'ee Waaqayyoon wanta baay'ee darbeen jireenya koo keessatti jiraadhee gaarummaa baay'ee amanamuu hin dandeenye hedduu isaatiin argira. Kanaaf yeroon kana isiniin jedhu ani namni Kiristoos Yesuus gooftaadha. Inni jireenya namaa kenna. Dhugaan karaan fayyinni isadha jedhee anatti lallabee biyya lafaa kana keessaa akkani gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya koo keessatti fudhadhuuf takkaallee namni dhugaan itti ba'ee hin amanne. Garuu dhugaa ba'umsa jireenyaatiin gara gooftaa dhufe jechuun akkaataa jireenya amantootaa ilaaleen gara gooftaa dhufe isiniin jechuudhumaa fi ani kutaa 6 yookaan 7 baradhaa yoo nama kana yaadachuu baadhellee yeroo sana waldaa Ortodoksii keessan ture. Waldaa Ortodoksii kana keessatti xiqqoo ishii qeessonni waama nyaatamu irratti waan tokko tokko irratti yeroo isaan wal dhibannaan arga ture. Isa kanaaf ani immoo daa'ima ta'e kana yeroo ilaalu akkamittiin namoonni waan nyaatamu irratti wal lolu kun waldaadha mitii kan jedhu keessa koo hin dhufa ture xinnoodha. Garuu ammoo yeroo sana amantiin Pirootestaantii jedhamu kun dhiyeenyatti biyya keenya galee waan tureefi namoonni waldaa sana jiran baay'een isaanii nagaallee ho'isaniiti wal dhungatanii wal gaafatu turan. Kanaaf guyyaa keessaa guyyaa tokko hiriyoota keenya xixiqqoo taanee jirru wajjiniin goodaa teenyeetu wanta kana haasofnu wanta waldaa Ortodoksii keessatti jiruu fi waldaa Pirootestaantii keessatti jiru keessaa makaana Yesuusii keessa jiru guyyaama sanaanii taa'etaniin murteesse akkamittiin lafa jaalalli hin jirre Waaqayyo jiraataa kan jedhu waan ani keessa kootti yaadee fi guyyaan isaa waan dafinoo ture natti fakkaataa xiqqoo daa'imallee garuu hin beeku. Garuu murteesseeni ani kana booddee waldaa dhaquun qabaa jedhee murteesse. Sababiin isaa ani hin beeku garuu inni ana beeku itoon ani hin uumamin dura inni ana jaalate garuu gooftaan Yesuus Kiristoos
jaalalaan qabee jireenya koo waamuu waan barbaadee fidhadhee nan amana garuu boodarra akkasittiin hubadhe. Kanaaf egaa bakka jaalalli hin jirre Waaqayyo hin jiru jedheetaniin keessa kootti fudhee dafnoo isaa waan akkasii haasa'een sanbata isaa waldaa dhaqee booddee garuu chaaleenjii baay'eetu na mudatee ture jireenya koo keessatti maatii kiyyarraatii sababiin ani gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhadheef qofa ari'atamuun narra ture. Wantoonni garaagaraa jireenya koo irra turaniiru garuu ammoo kana hundumaa keessatti gooftaan na gargaaree rakkina gidiraa dhukkuba ari'atamuu baay'ee keessatti na wajjin ta'e immoo har'a kunoo fuula keessan hin jira jechuudha. Kanaaf wanta guddaa jireenya keessaniif isin fayyada jedhu dhugaa ba'isa xiqqoo tokko qabadheetaniin fuula keessan dhufee carraa argattanii ilaaluudhaaf kan dandeessan Yesuus Kiristoos dhuguma Waaqayyodha kan jedhu jireenya keessan keessatti akkasiin hubattanii fi akka isin immoo caalaatti amantii keessaniin Waaqayyotti cimtanii isin gargaara jedhee waan amaneefanii yaada kana qabadhee isinitti dhufee. Tuma kanaan jiru gaala gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanuu irraan kan ka'e ari'atamuu narra ga'uun dhiphina baay'ee keessa galuu irraanii dhukkuboonni garaa narratti mul'ataa turanii. Garuu immoo mana yaalaa deemee iddoo adda addaa yeroon deemu dhukkubni kee kana hin jedhanii qoricha guuraan ture. Yuunivarsiitii deemee barumsa yeroon galatti keessumaa fireeshmaanii irratti chaaleenjiin na mudate amman barumsa dhiisee deemuudhaaf yaalutti narra qaqqabee ture. Garuu isuma keessaa dhaabadhee abjuuwwan garaagaraatiin mul'atawwan garaagaraa argaa jireenya koo irratti gargaarsi Waaqayyoo na wajjin ta'ee isa kana darbee dhufee asan jira. Garuu ammoo jireenya koo keessatti mudannoowwan gurguddoo lamaan tokko isin fayyadu jedhee ani amanu isiniif qooduun anaaf barbaachisaa ta'e waan an argamee fi fuuldura keessan jira jechuudha. Kanaaf egaa akkuma isiniin jedhee bara 2011 naannoo keessa baay'ee na dhukkubeetiin hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa deeme rifarii naa kennan qoonqoo kiyya keessa baay'ee waan madaa'ee fi hospitaala Phaawulos deemee akkan yaalamuu fi rifarii naa kennanii sana fudhadhee deeme waan tokko utoon piroosesii irra jiruuti piriskiripshinii dooktariin barreesse ilaale arge jechuudha. Piriskiripshiniin dooktariin barreesse sanarratti baay'ee wal xaxaadha garuu diyaagnoosiis bakka jettu irratti ishii jalqabaan argu garuu ishii lamaffaarra jirtu kaanser kan jettuun arga ture. Kaanser kan jedhu sun egaa baay'ee dhukkuba ulfaataa ta'uu isaa waanan baree fi karaa kanaan yoon deeme dhuguma jiraachuun hin danda'a na fayyisuu hin danda'an waan ta'eef ogummaan namaa amma dhumaatti jireenya namaa hin ta'u waan ta'eef jedheetaniin ilaalee piroosesii dhiigaa kennuu otoon kennaa jiru otoon eegaa jiruuti qoricha dibatamu naa barreessanii piriskiripshinii sanarratti waan hin argarraatii rifadhee sana booddee waan murteesse sababiin isaa ani jireenya koo keessatti waan na mudatee beeku keessaatii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e guyyaan anitti abjuu gurguddaa argaa ture keessaatii waan tokko yaadadhe bakka sana taa'etaniin inni kunis guyyaa tokkoon abjuu kiyyaan samiin kun banaa ta'e goodaa ani horii eegaa keessatti guddadhee gaararra dhaabadhee gara bahaatti garagalee samiin banamee samii sana keessaa akka iskiriiniitti namni yeroo Roomee 8:14 macaafa qulqulluu irratti yeroo isaa barreeffamee jiru yeroo inni naa dubbisuun ilaala ture. Kana jechuun egaa nuyi duunes jiraannis kan gooftichaati kan jedhuuni caqasa kana argee beeka waan hin ta'eef egaa inni dubbatu Waaqayyo dubbii isaaf amanamaadha jedhee amaneen kana booddee yoon du'es yoon jiraadhes ani kan saatii kanaaf ani ogummaa namaa isa ta'e saayinsii harkatti du'urra inni na uume Waaqayyo jaalala isaa yoo ta'e guyyaa isaatti wanti fedha isaa raawwatu jedhee amaneen
Prescriptionii isaan naa barreessan sanarraa qoricha bitamuu qabu sin binne bu'aa dhiigaa eegamuu qabu sin eegne sana booddee dhiiseen hin deeme. Dhiisee deemus garuu chaalenjiin kuni jireenya koo keessatti qorumsi karaa dhukkuba kanaan itti dhufu baay'ee yeroo takka baay'ee waan natti cimatuuf namatti hin himadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ani jireenya koo keessatti waan rakkinaa fi waan gidiraa jedhamu Waaqayyo wajjiniin waliin haasa'uu irraan filadha malee dhagna koo kan jedhu haadha manaa kiyya obbolaa kiyya kanan jedhu haadha kiyya abbaa kiyya kanan jedhu kamittuu himachuu waan hin jaalanneefini of keessatti qabadhee baay'ee dhiphadha ture. Tuma kanaan jiru bara 2011 kan egaa Jimmaa barumsa digirii lammaffaaf deemee otoo hin jiru ጓደኛው kiyya hiriyaa kiyya tokko bira buufadheen ture. Egaa bakka sanatti wanti na mudate abjuu ture. Dhugaa dubbachuuf wanta amanuunsaa ulfaatu jechuudha. Halkan abjuu keessaati maatiin kiyya gubaa gubanii masqala sirbanii kanaan masqala too sirbanii ani dallanii taniin ta'a ture. Kana booddee nama nan jaaladhu barsiisaa dhugaa barsiisaa hafuuraa kiyya kan ta'an namoonni beektan yoo jiraatanii Hawaariyaa Daani'el yookaan ergamaa Daani'el Geetaachoo kan jedhaman barumsa isaanii baay'een fooloo godha ture nan hordofa ture. Irraatti egaa guyyaa tokko guyyaan amma isiniin jedhu kana masqala gubatu kanarra darbee abjuudhaan ceetaniin nama kana arga ture. Sana booddee gidduutti namni kun na jalaatii bade yeroon jedhu naanna'eetaniin yookaan abidda sana bukkee naanna'een dhumarratti isa bira ga'ee isan argee maaliif dhuftee sin barbaada ture miti baay'ee si jaalladhaa jedhanii nama kana dhungadheen dubbisa ture. Isa booddee innis akkas naan jedhe hafuura waaqayyootu yookaan hafuura qulqulluutu na ergeen dhufee amaariffaan ture maaliif inni amaariffaadhaan waan dubbatuu fi akkan amma naan jedhe kana amaariffaan akkan isiniin jedhu kana naan jedhe hafuura qulqulluutu gara kee na ergennaan dhufee har'a galgala keessaa sa'aatii 10tti akka ati duutuuf wanti qophaa'eetu jira kanaaf hafuurri qulqulluun akkan siif kadhadhuuf na erge jedheeti iddoo na dhukkubu keessumaayyuu cinaa bitaa kanaan mirga kiyyarraan tiruu kiyya keessaatii akka bishaanii yeroo dhangala'u waan natti dhaga'amuu fi tiruu kiyya kanarraa na qaqqabee naa kadhateetii deebi'ee jechuudha namni kuni. Kun abjuudha. Kanaan egaa ganama yeroon ka'u nagaa kootiin hin ka'ee birmaduun bahee kanaaf ani karaa waaqayyoo oolee wanta baay'ee oolee abjuudhaanis abjuu gurguddaatti abjoodhee jireenya koo keessatti du'a anaaf du'a gidduutti daqiiqaa 3 qofa sa'aatii 3 qofa yeroo hafetti waaqayyo gidduu galee jireenya kiyya oolchee argeen waaqayyoon beeka. Kanaaf yaa obboloota koo ani kanan isiniin jedhu garuu isin warri kiristaana taatan dhuguma waaqni keenya inni nuyi waaqessinu inni hafuura ta'e hafuura qulqulluu inni nuti jennu kun waaqayyoonni dhugaan kun jireenya keessan keessatti maal isinii gochaa jira kan jedhu yookaan immoo isa kana akkamittiin beektu akkamittiin hubattu jireenya keessan keessatti akka dhageessaniiti waan dhagahamurraa moo waan jireenya keessan keessatti hafuurri qulqulluun isin beeksisutu jira kan jedhu akka isin beektaniifanii gara keessan dhufee. Kanaaf egaa bara kana keessa hin beeku waldaan kiristaanaa akka waan biizinesii wayii sentar yookaan sentarii biizinesii namoota dhuunfaatti ilaalamti malee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akka yeroo nuyi daa'ima taanee waldoota kiristaanaa argineetti hin jirtu. Waldaan kiristaanaa namoota dhuunfaadhaan banamtee namoonni dhuunfaan keessatti kan durooman kan beekaman maqaan isaanii ol ka'ee kan mul'atu namoota Kiristoos Yesuus caalaa maqaan isaanii akka beekamuu fi akka hubatamu barbaadaniin dhuunfatamteetti. Kanaaf ani nan gaafadha ammas jaalalli kaleessaa sun eessa dhaqee
Phaawulos akkuma jedhu hafuura gubaadhaan wal dhungachuudhaan wal dubbisaa wal jaaladhaa jedha. Kanaaf inni kaleessaa dhuguma eessa dhaqee anaaf naa galaa hin jiru. Sababiin isaa waldaan kiristaanaa kan walitti hidhee ishee jiru jaalaladha. Kan ishee gaggeessu hafuuradha. Kanaaf jaalalli kaleessaa sun eessatti badee kan jedhu anaaf gaaffiidha. Kana malees biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannu dhugaatti adda baasnee hubannee beekuun kan nurra jiraatu waan lamaan kana wal bira qabnee sirriitti beekuun nu barbaachisa. Inni tokkoffaan ogummaa Waaqayyoo isa jedhamu, inni lammaffaan ogummaa namootaa isa jedhamu. Anaaf inni kun akkasitti naa hubatama. Ogummaan Waaqayyoo inni ittiin Waaqayyo bara durii jalqabee uumama isaa ittiin uume, inni isa wajjiniin ture garuu inni sagalee isaa isa foon uffatee dhufee warra amananiif immoo Kiristoos Yesuus isa jedhamu isa maqaa fudhatee dhufe kanadha. Ogummaan namootaa immoo saayinsii kan jedhamudha. Garuu saayinsii keessaa ogummaan Waaqayyo namoonni akka ittiin jireenya isaanii gaggeeffataniif kenname jira. Garuu ogummaan namootaa kan jedhamu barsiisa qolaawotaa kan ta'ee fi akkasumas saayinsiiwwan yaada Waaqayyoo faallessan baay'eetu jiru. Isa kanaaf amanaan tokko filannoo lama hin qabu. Isaaf inni dhugaan Kiristoos Yesuus duwwaatu ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf kanumaan isin jechuu barbaadaa, isin jaaladhaa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wacuun hin danda'ama. Garuu ayyaana Waaqayyoo irratti waayuu dabaluun hin danda'amu. Waan isin hubachuu qabdan sagaleen Waaqayyoo ofii isaatiiyyuu hafuura tasgabbiiti malee hafuura waciitii yookaan hafuura wacanii miti. Kanaaf waan tokko komentii jiru nan beeka. Dhugaan jiru garuu isa kanadha. Ani wacee haaleluuyaa jedhee sagalee guddaadhaan maayikii ol fuudheen waan tokko gochuu hin barbaadu. Sababiin isaa namni yeroo sagalee kana dhaga'u, sagalee jireenyaa kana yeroo dhaga'u jireenya isaa keessatti maal jechuu akka ta'e hiikkachaa suuta hubachuu duwwaa otoo hin taane immoo jireenya isaa keessatti bor practice gochaa shaakalaa deemuu akka danda'utti sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatamu namoonni hubannaadhaan dubbachuu qabu, hubannaadhaan dhaggeeffatamuu qaba. Dhaggeeffachuun immoo isa akka warra oduu otoo hin taane yookaan dubbii otoo hin taane sagalichi jireenya akka ta'e beekanii yeroo hundumaa jireenya ofii keessatti yaadatanii isa kana immoo jiraachuuf shaakaluutu barbaachisa malee akkasumatti fiiganii simmeetiidhaan hafuura fakkeessanii wacanii namoonni akka isaan fudhataniif isaan beekaniif kan hafuura Waaqayyoo akkas goosisa akka jedhamuuf otoo hin taane sagalichi ofii isaatii hafuura akka ta'e beekanii isa kana immoo beekuun jireenya akka ta'ee fi isa kana immoo jiraachuudhaaf yeroo hundumaa akka qophaa'oo ta'aniif sagaleen Waaqayyoo kan barsiifamu karaa tasgabbaa'aa ta'eenii fi karaa suutaan yoo ta'e kanan jedhudha. Egaa namni akka Waaqayyo ayyaana isaaf kennetti dubbachuu danda'a malee akka inni tokko dubbatutti dubbachuu hin danda'u. Kuni seeras miti. Sababiin isaa nama fakkeessuuf wanti godhamuu fi wanti immoo simmeetiidhaan godhamu dhugaa ta'uu yeroo hundumaa dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Dhugaan ammoo dhiibboo waca waxxifannaa garaagaraa hin barbaadu. Kanaaf kanuman isiniin jedha. Kanarratti egaa akkuma isin beeksisaa ture barnootawwan garaagaraa yookaan gaaffiiwwan garaagaraa irratti kaasnee kiristaanni tokko waldaa kiristaanaa keessatti Kiristoos Yesuusiin keessatti erga karaa hafuura qulqulluu lammaffaa dhalatee buddeena jireenyaa isa ta'e Kiristoos Yesuusiin yeroo hundumaa nyaachuun isarra waan jiraatuu fi buddeenichi immoo dubbicha yookaan sagalicha waan ta'eef isa kana akkuma ayyaana Waaqayyo nuuf kennetti karaa gara fuuldura jiranitti walii wajjiniin hojjechuuf walii wajjiniin ilaaluuf hin deemna. Kana duwwaas miti gara fuulduraatti jaalalaa fi fedha Waaqayyoo yoo ta'e yaa obboloota koo walii wajjiniin naannoon inni jiraadhutti warri fedha qabdan macaafa qulqulluu irratti
qo'annaa macaafaa qopheessinee wal wajjin akka dhaabbata xiqqoo hundeeffannee macaafa qulqulluu kanarratti wal hubachiisuu dandeenyutti gara fuulduraatti hin hojjenna jedhee yaada. Waan hundumaa keessaa garuu anis irra deebi'ee isiinan jedha, warri wal beeknus warri wal hin beeknes yoo jiraate dhugaa kana hubachuun isin irra jiraata. Ani isin ana jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabattanii waan ani isin gaafadhu tokko keessumaa waan akka sabiskiriipshinii yuutuubii fi miidiyaalee sooshaal miidiyaa tokko akka telegiraamii kiyya jooyin gootan kanan isin gaafadhu jaalalaan dirqamaanii akka isin yuutuubii kiyya sabiskiraayib gootanii fi suufii karabaatii uffadhee zayitii qabadhee taappeellaa fi intinaa garaagaraa hojjetadhee dhufuun narra jiraata dheen amanuu. Garuu ammoo jaalalli hidhaa waan hundumaati waan ta'eef jaalalaan isa karaa kiristoosittiin walitti hidhamneen wal jajjabeessinaa, waliin tuffannu, wal gorsuun gaariidha, yaada walii kennuun gaariidha. Garuu wanti hubatamuu qabu nam kamiyyuu akka Waaqayyo ayyaana isaaf kennetti haasa'a malee akka namoonni biraan haasa'anitti miti. Dubbiin fakkeessaadhaan yookaan akkeessaadhaan ta'uu hin jiru. Waaqayyo hunduma keenyaaf karaa Kiristoos Yesuus barsiisaa dhugaa isa ta'e, isa ammoo wanta Kiristoos Yesuus bartoota isaa barsiise sana unuun akka hubachiisuuf ergame sana hafuura isaa jireenya keenya keessatti dhangalaasee waan jiruudhaaf barsiisaa dhugaan immoo hafuura qulqulluudha. Nu yeroo hundumaa warri karaa Kiristoos Yesuus hafuura kana isa wajjiniin dhugne, hafuurri kunis immoo yeroo hundumaa nu gaggeessuudhaaf jira. Otoo hin tuffatiin warri carraa kana argattanii sagalee kana dhageessan miidiyaalee ani isin sabiskiraayib godhaa ittiin isin kadhadhu sabiskiraayib naa godhaa. Iventoota garaagaraa fuuldura irratti waliin jooyin goone hojjenna jedhee ani isin gaafadhu irratti na gargaara. Inni baay'inaa isiinan jedha. Bakka isin jirtanitti nagaan ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara amma baraatti hunduma keessanii wajjiniin haa ta'uu isiniin jedha. Shalom, nagaan tura.